ala halkan haga saat ras turfisu maliga mo khabirati wajin naannoyte bashannantee dhufte. Akkasi fakkaatti silaati. Na fakkaatti akkamitti natti fakkaanne. Tiyyaan hin deemee taasaati. Haadha ilmaaniitii barate haati ilmaanii halkan maaluma alaa gootii wanni ala waan fedhan alaa godha kalaas geelota biyya biran dhaqee siinjee. Geelonni sun siyaa qabatu gaa isaanumaan jaarsa siyaa taate nama kaanuma mana kanaa sirraa ba'a takkaasumaan narraa ba'a yoo haala kanaan deemaa jiru sirraan baaga fayyadamaa waan baay'ee nama yoo halkan ala deddeemaa bulaa halkan isaa fedhan deddeemee galaa jettu taate narraa baay'ee maanati harka halkan sa'aa tanaa ala si teessisuu maali tana maana dubbataaf makaatee nin bayaa jettee amma alaa si eegu jiraa miti kabiraatu alaa si eega kabe wajjin naannoytee dhufte san wallahi katti silaasi abalas gadi bee uno sirraa deeme sirraa deeme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya assalamualaikum isiniin jenna. Har'aan tana waan addaa qabannee isinii dhufne naafi ijoollee xiyyaatu haadha faraan irratti firaankii addaa dalaguu deemaa jechuudha. Firaankiin nuti irratti dalaguu deemnus amma halkan irraa sa'a 3 har'aa geelee isii takka laaluudhaaf isii fi jaartiin obboleessa haati manaa obboleessa isii wajjin deemanii achirratti amma galgala irraa sa'a 3 haga sa'a tanaa maaliif ala turtaa ati jaartii namaati maaltu haga sa'a tanaa ala si teessisee geetiin firaankii irratti dalaguu deemaa jechuudha. Haga sa'a tanaa maaltu ala si tursiisee halkan makriibni keenya manatti hin galtu jaartiin namaa takka daftee mana galtii jenneeti isii kafarsiifnaa jechuudha. Waan isin jettu hagam takka isiin gartee obsa qabdi moo karaa biraa gorteeti dhiira biraati hojii deddeemtee ammaan tana sa'a tana manaan naa galtaa jeetiin dhiiga dambisa waan hagam takka isiin obsiti hagam takka gartee cal jettee na obsitiin ilaallaa jechuudha. Sa'a tana firaankii isiin illee ni shakkitu firaankiin irratti dalaga jetteeti. Kanaafuu kaameeraa sarara bakka biraa jijjiireetiin boodaa jijjiiree kaayyadha. Kanaafuu hordoftoota keenya warreen gartee nu hordoftan warreen haga har'aa nu jajjabeessaa turtan isin galateeffannaa. Galanni keessan jazaakumullah khairan isiniin jenna. Kanaafuu viidiyoo teenya warreen laalanis tatanu duraatis uf duuba deebi'aa nu ilaalaa subscribe like share godhus nuun irraanfatinaadha. Amma karaa kaameeraa dhuffatutti fiina. Kaameeraa eega dhuffannee yoo isiin turtes viidiyoo dhaamsanneeti cal jennee teenyaa gizee isiin taaskiidhaan dhufanii yeroo isaan ala kanaa dubbatannee dhageenya. Kanaafuu gizee isaan ala kanaa shokomsannee dhageenya yeroo isaan sagalee isaanii dhageenyan dafneeti kaameeraa shaqqalannee cal jennee teenya naaf ijoolleen jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya akka nu hordoftan isin affeerraa like share godhuun irraanfatinaa. Hayyee karaa viidiyootti haa dabarru. Hordoftoota keenya ammaan tana halkan irraa sa'a 3 munaan haga sa'a tanaa manatti hin gallee har'a geelee isii takka laaluu nama bira dhaqanii saniifuu naaf ijoolleen kiyyoon taaneeti kaameeraa dhuffannee haga isiin dhuftuu kaameeraa dhaamsannee teenya eenaa gizee isiin ala kanatti taaksii dhaabsiftee nuti waan darajaa lammaffarra jirruuf ni agarraa. Yeroo sagalee isii dhageenye dafnee kaameeraa shaqqalanna. Kanaafuu kaameeraa amma dhuffannee jirraan nu eega. Assalamualaikum. Kamu? Ustaz? Mana cerita? Mana halkan deddeemu? Halkan akka sa'a tanaa eessa turtan? Sebenarnya memang ada beda tapi kurang aja. Geelee bira dheetu dubbata jaartiin namaa takka makriiba keenya mana galtii. Kamu kan orang desa masih hidup. Sa'a 3
Sa'a sadii duuba sa'a namni makriiba keenyan mana galuu hin qabdu. Sa'a jaatti namni hagam hin jiru. Sa'a kudhan meeqatti asii sa'a kudhan hin geenye yeroo ati asii deemtu jila kana wanni ala teessuuf. Sumaa sabni isaan. Haasa'uun maali gaa deeqee hajaa ta'e waan beekamu hajaa ta'e baatee deebi'uudha. Akka sa'a kanaa akkamitti ala teessoo jaartii nama taate. Maali rakkoo qabaatu waan ta'e bakka baltuun teenye yeroo tokko yoo dhalaa turan ta'e. Maal rakkoo qaba? Ilmaan hin qabaa silaa xiqqoo sammuu keessa isheen jirti. Ni jirti. Ilmaan nama gurguddoodha. Ilmaan ibidda bira bahanii dabranii bara. Taatoo ilmaan kana nama mana keessatti qoonqoomutu jira waan ijoolleen kun wayii feeti waan nyaatu feeti waan dhugu feeti. Amman godhaa ta'e mere hiraan namni ga'e laafana nyaanne deemee deemu. Hiraan isa uummata naannoo. Ijoollee nama nyaattee beeki. Yoo galgala akkanumatti deemtee irraa hojii tara sadii beekna. Irraa hojii tara sadii sirratti arga waan kana. Geelee jigee biran dhaqaa jetteetuma asii deemtee halkan sa'a meeqa galti. Maali yaa wanni akkanaa mee? Anka dhiiraa kun giseen saayibboota jigee bira dhaqe sa'a dabarsee ni dhufa. Yeroon mana galaa jechuudha. Biyya namaa keessa jedhu biyya keenyaaf biyyi kun dhalaan akkamitti halkan deemtuu. Si wajjin hin jiru ani akka sa'a kanaa wanni mas teessi yemmaan. Moo bakka biraa deegee dhufti. Ogaa. Egaa wanni bakka biraatiif yoo deegte malee egaa geelee ta'e bira deegte giseen galuu qabda. Giseen galagaa giseen tanuma kalaasi. Kalaasiin akkamii? Ana akkanatti waliin taa'an naafeetii beeku. Kami wal ta'an irra? Saayibootaan godhatini akkanumatti calcee mana taa'ii. Saayibaaf jinni hin beekan. Saayibni halkan ala nama teessisu kan hin beekan. Jaartii namaa ta'e. Jaartiin namaa yeroodhaan mana galu. Haa boos mana sin dhaqatee mana. Yalla. Saayibni gizeedhaan ka'ii galii akkasiin jiru kan hin beekan. Jaartiin namaa makriiba keenya mana galu. Akka uumaattillee akka shari'aattillee akka aadaa keenyattillee. Intalti dhalaa takka sa'a makriiba osoo hin geenye mana galu qaba. Wanni alaa halkan haga sa'a kanaas tursiisu maali gara? Moo karaa biraati wajjin naannooytee bashannantee dhufu. Akkasii fakkaatti. Na fakkaata. Akkamitti na fakkaate? Kiyyaan deemee taasaa. Haadha ilmaaniitii barate haati ilmaanii halkan maaluma alaa godhu wanni ala waan fedhan alaa godha kalaas geelota biyya biran dhaqee siinjee. Geelonni sun siyaa qabatu gaa isaanummaan jaarsa siyaa taate nama bultii hin qabani. Maal akkanni wal tuffachuudha malee tun. Akka sa'a kana ala teessee maal akkanatti haasawaan godhaa amala takkaa asirratti nagatiin sirraa agarru jira. Amala takkarra lamarra meeqoo yoon tanas akkanumatti deemtee intala dhalti takka laala jettee halkan sa'a meeqa galtee jechuudha. Har'as deebitee hokkaa sa'a tana dhufti tara lama irra namuu jaarsa qabanii wajjima manaa gabbaane akkamiin. Bar jaarsi akka namuttuu hin dalagadhu. Anis akka kajatti bulaa isaanis akka isaanitti bulan. Maalati namaalatti? Harmallaan taaneeti. Nama jaarsa qabu tokko. Nama eessa bobbaatee eessa galtee siin jiru jira jechuudha. Yeroo nasi bira jirre akka feetetti yeroo feete deemtee galuu mirga qabda. Amma immoo anaan mana keessa jiru. Haga nan jirutti na kabajuu seera bultiitis kabajuu qabda. Dantaa mataa keenyaatiif. Dantaa walumaa nu jirtii miidhee. Tanawaan siin jiru. Ufumaaf ofiin jiime. Maaliif ofiin jira? Utuma keetu uf gaafadhume. Kanaatu kararra jirre moo isa jiiti. Maal isa kanatti dubbiin dadhabuudhaati. Waa takka dubbiin ta'e seeraan isa dubbatu jira. Waan namni wajjin jiraatu tokko waliin wal gaafatu si gaafatu jira. Waan biraa waan inni naan si gaafatu.
karaa dogongoraas gaafa waan jiru kun. Egaa jaartiin namaa Ani amma jaartii jechuun gartee waan akkanaatti gootii wayii balleessiteettee yaada qabda. barsan rabbiitti si gaafata waan feete yoo gootees. Anamma sakkee sanii si shakkee si hin jenne barri. Intalti dhalaa takka maqriiba keenyan mana akkanuu qaba. Akka shari'aattis akka aadattis. Fedhu jaarsaa qabatu fedhu jaarsa qabatu hawaasa. Dhalaan ala deddeemuun hin malle. Loonnaan si bira jiraadhee wajjin gartee turreeti wajjin gallaa jedhe dhiiras si bira jira. Yoo ammoo keenya faala biyya arabaati biyya kana ni beektaa mana biyya kanaati. Karaa kanatti waa taati mee fakkeenya eessatti si barbaanna akkani. Akkatti wajjin bulluudha. Kami wajjin bulluudha? Kabajaadhaan atis na kabajjee kabajaadhaan bultii tana kabajaan gartee daagaa. Kabajumaan hin deemu jirana fakkaata akkaan ilaalutti jiru. Kabajaan tana ga'ee akka isaa meeqatti galu akka nama dhalaa wal dalaatteedha jaarsa hin qabne. Akka sa'a tanaa ala turtee amma dhufuun maali galu? Sa'a tana galu ilmoon qabaan hin jirtu. Ilmaan bira jirtaa? Bira jiraadhaan waan ati taatu hin taane. Waan ati taatu hin taane. Duba guyyuu anis waa akkanatti deemeen ture illee baatii takka keessaa afaan guyyoo kudha shan faan keessa keellatu bira dhaqee bu'aaree dhufa maali bee tokko jira. Dekkanamu tanaan tunnaan fudhachi. Tanaan fudhatu. Tokkoon fudhattare. Kan biraa biraa fudhatu. Tokkoon fudhattare. Kan mana kena seraba, tak kasih mana seraba. Doa kanan game aja. Sirraan baagaa kaya uumamaa. Baik enak. Yo kan ala di game bula, kan sa afedin di game galak aja tu tadi. Seraba ini. Sirraan baa dukumatti bayi narraa ta'e irraa kan Akka tu jiran muka. Saatan, wanumman ati saatan ala stes malu mau. Tanamana bataaf makaatee nin bayaa jettee amma alaa see eegu jiraa miti re kabiraatu alaa see eega kabe wajjin naannoytee dhufte san walaa gadi silaasee kabala sitte. Bee uno sirraan. Waktu dah Deeme. Sirraa deemee. Baik. Nagatii sinin deema. Nagatii sinin deema. Nagatiin beekan biraan. Ala see eegu jiru na. Deemoo biraan keekkanaa na deemuu kana nagatii sinin deema. Biranki. Deembochi. Biraan keekkanaa beeku biraan keekkanaa. Ati silaakan Aku kumain deemaa egaa hara ganda keenyaa. Dah, amma bukus dah pernah. Saat nama le gotoh wat ganda nama. Ana Aminachi Faisal faa wajjin jiraama. Namni maal qabu sa'a kana bar waan dhugaati. Biraanki taate malee boru dhugaadha sii godha wala. Waanuma dhugaati. Akka sa'a kana. Arumaamaa dhugaan godhatirree akkas taatee nagadhiise mala. Amma dhugaan godha beekaa. Oo biraan keekkanaa jira. Ati jaartii nama galgalaan galuudha. Deembochi. Nama laalee dhufaa Hangana hunda amantiin irraa qabdeeti yaa waswaasa. amantii miti bara. Sirnuma kun seeruma kun heeru. Jaartiin nama intalti kaan irra jirtu tokko makriiba keenya mana galuudhaa jedha. Seera kun. Biyya keenyatti galgala Obboleessa makriiba kiyyaa keenya. nooji jira jaartii obboleessa kiyyaa nooji jira jeetiin hanganaa utu. Feesal wayii isin bira quba qabaare. Feesaloon isaan nooji jira. Achi nu dhufe feesaloon isaa kudha tokkotti. Ana isin galchaa taa'enne kan nuti makriiba. Maanu bilbilirree. Majaala keessaa qabuuni beektaan quba qabdaan irree. Amma tana waa hundaafuu tarraa tumburaan kiilammata immoo ol kanaran ture. Sibira amma beekaati ijoollee wal mari'adhe sirratti daleene. Qomni noolaamee akkana dhukkubinaan dhoolite. Maasha Allah hordoftoota keenya piraankiin teenya tarraa tana fakkaattii boombii dhoofti. Munaan harraan tana fajjaramtee kaate
Like share godhuun irraanfatinaa viidiyoo teenyaa tana dura dalagaa turres adaraa kan ulaaltan of duuba deebi'aa ilaalaa biraankileen teenyaa waan isin akka isinitti toluuf isinitti toluu dhabuus koomentii jala nuu kaayaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.